Dargaggoo Qallaa Abuyyaahi. Haalli turkuun kalee galee naannoo sa'aatii lama keessa raawwatame. Dargaggoon kun waan akka daldala wayii waan akka beenzilaa wayii fulaa masuuraa tana bitata deemaa odoo jiru humna taataatii ittiin marfamee qabama. Duraan dhukaa sanaate lammeessoo muka duru keettee mukaan qabdee dullaan lafa dhaante. Naannoo addi isa kan cufayyuu mataa surrii isa kan cufu bobboreessite harki mirgichallee cabsitee marsitee qabdeen duubatti. Addiitiin bolottee mucaa tokkottis duuba ta'a mucaa kaallee dhaanii gaggabsanii mucaan gaanuu keessatti gaggabee lafa dha'ee achiin miliqee ba'e. Maallaqa wayii kiisii qabatee daldala deemuun deemeni maallaqallee achuma keessa gurratanii beesee saamanii akka nama gargar qoodateetti meeshaan inni birri sun ittiin qabatee deemellee cufachumatti argame. Motorri isaallee irra ajjeessanii ennaa warrummaan irra ajjeessu fuudhee kaambii galfate. Achi uummatii ba'ee laftinuu nami cuftinuu wanni kun harri callaa nun ajjeessanii. Guyyaa cufayyuu dooti teenne tanuma guyyaan nu deebiteedhe namni hiriira ba'e. Hin awwaalluu fulatta awwaalli hin qabnu nam ijjeesnu waa baasanii jedhee uummatillee hiriira ba'e. Qaamni seerallee hin gadhufee namisanii nam keessan ijjeessi yaayyuu qabee nuun jedhe. Wanni isaan ijjeessaniif saamichi malee sababa tokkollee hin qabu. Maaniif dootitu nurra taate maaniif nama nurra ijjeeftanii ennee gaaf nu gaafannu. Nami kun sababa tokko malee attummaaf karaa bahee nami ijjeesee waan jedha deebii nuu kenne. Qaamoleen mootummaa armaan dura wanni kun nutti hin deebitu gochisuu kaneessa fakkeenyaa dheengadduma 7 irraa sababa tokko malee nama gaarii keessa fuudhanii ijjeessan. Wanni kun maal akka ta'e iyyuu hin beeknu namni du'oo garree guyyaa namitu callaa nami kun dogongoraan nama ijjeese yookaan wanni kun haala ammaa ta'a jedhanii malee. Nami kun nam hamaa duratti odoo inni hin ijjeemne qaamii waan kan to'achuu jiru akkam to'annee irra dhaqqabne atin dhimmi kan kee kun uummata waliin hin deemu jedhee wanni irra dhaqqabee uummata irraa oolchuu jiru hin jirtu. Amma wanni nu jechuu dandeenyu kan nu akka maatiitti dhaamachuu dandeenyu qaamii mootummaa waan kan keesseenee qulqulleessa waan jedhu akka dansayoo gama miidiyaa jiruutiin nu to'atan malee qulqullinni irratti hagamma rakkoo jira. Nagammaa qulqullaa'ee nami sun ragaan sun hin qulqullaannaan hin dhiyaanne jechuun nagammayyuu gara nu fayyisuutti hin jirtu. Dhiigii nama kanaa akka hin banne nami kun sababa tokko malee duusaa uummati kun mizimaan qaamni lafa bulchisuutti numarroo argee dhiigii nama kanaa akka karaatti nama wanni nu dhaaman kana.